Abet nagaa keessan jirtu naguma fayyaadha jirtuyi kabajamtoota maamila keenya bineeta keenya nagaadha jirtuyi jaartii kee xaalaan dhufaa jira galgalarra ga'ee jira yoo guddaa keechan deemee dhufe xiqqooshii mataan na dhukkubatti natti dawalte ani immoo kunoo kanan qabadhee fi dhufe amma galgalarra ga'eera Gatina bashannaan tureeni ammoo seen kan jedha galgalarra ga'een jira seennee walumaan hin daawwanna siniin jedha amma sitti na wajjin ta'a ijool nagaa walte akkam narraa fuutu Oh, tiga kanan butir fe. Dakar butir. Dakar sendiri fe. Kalau kami. Kalau kami, mas kali bukti. Kurani karate bufte. Ya? Mere tak kerja. Karate bufte narge. Kamera rawat yang sah. Mati kamera mara waraba. Oh, tiga kanan karate. Karate dub ngode saut weden kabat derkai. Yo lawat beo. Gune, yo lagi terok ke hese tumu. Mereka tak kompare tu ya. India kompuri. Gatisa. Birri. Ipa shanivi. Kami shanivi. Mupa ke kojini. Bukan ya, boleh orang kaya jir tu akam jir tu ya, nak agak sari. Jir kalau tu agak yun tu ya, kaya akam jir tu sini ya na. Baga jerat ni kalau tu masih ada. Asika. Ada orang mupa ke tu sih. Kalau tu masih. Akas pakai terbini. Kanada baga jerat ni, baga jerat ni. Dalam ni wakayo fatau, uno tika baiten ek desomten. Mana tiga rumah tiga, Yesus. Mana tu boleh je. Mana ni? Bukan? Kana fakata somten na kom site. Nada ukuba mata na rukubette, potette, nawamte. Ayo rukubere tan indako. Ipa shani bupa to kojin bite. Macam ada bahasa Indonesia ni cuma teruk kan aja. Anafi. Bahasa Indonesia tu kau cuma. Ipa shani bupa to kojin. Mari na murte do kan. Karena kira orang jenuh mereka. Arkuman kia. Arka uji tika. Akan na tunna namure. Akan nak aja sa kana sini akan unda ko nu kalau harus sore. Ay ka sama kayaru nafu. Nak kalau orang macam dia. Nak kalau dia mana macam dia. Koi ka. Ya cuma surprise nak kau deh ya cuma sama kayaru nanda macam mana tu deh. Ay tari hormata tahu dan dia jika anda kau karate guste ante. Dia bukti bulan tu kau teh nyetar. Usai nama dia. Pergi mana? Pergi mana era? Nagara miti sinjara Kenya jurtu fayya keessani naguma. Baguma jiraatani baguma jiraanne. Waaqayyo jireenya sini fakennu ammayyu. Ikkoo si maali? Inkorre tamaani? Bukaro baraga. Isa waltemu. Iwayu. Nagara miti. Kuma tai ka. Ay chuna. Apa? Arkan tai. Ay cuma ada barang tahun. Bukaro bajra kana unda ada bare. Kanada. Berjera. Bunin tapi ne mani? Mun da fe jirai. Shirone sare. Bideni sujira watini jira. Shirone sare. Fanjira temne tida wal te wanta kono jenne. Men malatan. Ya tembane amari wa kursi bisa. Arra guje. Mana garibane lebnam na manya churai. Zarra bakaki kaliti. Bakaki kalite je as gori intini ti siya bega. Maal jechuudha jedhe qoy
namni akkamitti taa'ee nama eega mana kana. Dhaabbaddee lakki dhaabbaddee see guddi dhaabbaddee guddi joo dhaabbaddee nee kan waa kana booda nan dhaabbata iyyuu ba'e dhaabbadhure Amma qo'ee samiti samate kana nani jedhe. Eessa si dhukkube? mataan dhukkubee Anumti si biraa deemnamu? asumtu na biraa deemnaan mataan dhukkubee ture Amma hore? amma mootin daaqoon hafi deemnaan nan fayyee yoo fuutee baatee kaamera silaa Maal kaameeraa lafa godhee beeku? Anillee qooheen dhufe oduu haala hojii kee? nyaattee arma silaatee baay'ate nyaattee baatee nan komanii maqaa nan balleessi Ara achi gurra na qabin. Ara gurra na qabini. asee gurrasa qorra garaafan Kanaadha. Isinis bakka jiraattanii nus jiraanneerra. Gaddi kunoo walakkaa jirra amma seeneera. isaan bira beeku Rooba. waa gannaan beekan isaati kan no Ganna kamaal biyya ofitti wallaalu. jechuun biyya achi addoo jiranii ino ayoo Kanaaf akkam jirtu sin nagaa keessa miti. Fayyaan keessan eegamaadha miti nagaadha miti. Nullee nagaa keenya galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf kun hundaaqqoo amma akkamii hundaaqqoo bubbaa buuftu qaltaani. maal obbo Gulaali tokkitti eleera hin galannaa Haara kanaatti dub goote sanaan booda. Haara kun maan ta'u hin qalamu. yoo soorsan Gulaali kana dudde hin galanna hin dubda yoo Gulaali otoo isaan laalanii Gulaali ka cabsitee dubda taana naa teessu ija koo fi ija isaanii duratti kaameraa kana duratti hin dubda taana yoo dudde hin galannu yoo dudde hin galtaa yoo dudde hin galannu ija koo fi ija kaameraa fi ija ijoollee kana biratti nudda warra nulaa wallan daawwattoota keenya biratti jechuudha. Qabsitee shiilitti naqattee yoo dudde hindaaqoo kun sii teessi. Siideessi. Sii teessi! Oo. Kunillee kan ulfaata. Otoo isaan laalanii shiilitti naqattee dudda cabsitee. Rakkoon qabu maal nyaachuu dhuguudhuma ta'a. Isaan immoo kanan jedhani. Hin dudda. Kun salphaadha kun waan guddaa ta'e teettamu. Oo dhugatu nulla silaaluu dhuga. Kanaaf akkam isin nagaadha miti hojiin akkamii hundumtuu fayyaa keessan miti eegamaadha miti jireenya baguma jiraattaniin jedha deemsumaa ugaa seetamuu kanaan na humna ta'u Dubbadhu sagalee guddistuu dubbadhu. kanaaf Dubbadhu. isin nagaadha miti akkamii baga jiraattanii Azere dubbadhu kaa. afaan biraan nan Akkoo geessaa sagalee guddistuu ta'e dubbadhu ishee azere ga'e. kanaaf isin baga nagaa taatan isiniin jenna akkam immoo hojiin akkam isiniin jedha hundumti keessanuu jabaadhaa dafqa keessan ijatti hikkadhaa waaqayyo dafqa keessanitti ija isiniif haa godhu waanuma guddaa tokko waaqayyo isiniif haa godhu egaa namni xaaree namni jooree dafqee gatii dafqa isaatii yoo argate oo akkaataa kanatti akka keenya kanatti fataa'e araanchi sira Azere. Bunda koo afaan namaa Orang marfar bacuu hin danda'amus geet. achiin akkatti taa'e kaa Koo egaa sagalee guddiftuu seera qaba sagalee Azere. guddistuun akkaattiidha Haasa ishii gara gara. kanaaf akkaataa kanatti kan deemtu maa baay'ee isinitti haasaa irra kanaaf Harka na gaddisi kaa. kanaaf Warri addisi subscribe godhaa warri turtan immoo baay'ee isin jaallanna daawwadhaa waan isinitti dubbannu daawwadhaa laalaa isiniin jenna. akka nama xallee midhaan nyaatanitti naasen kaa gubbaan argan daakuun argan fataa itti naasoftu Kanaafuu nu daawwadhaa laalaa xumuraa. daakoo sun immoo ija dhagee jettanii komantiin barreessinaa hin qallu daakoon gubbaa buustii Hin qallu. gaafa dhuftee Yoo hin qallu. gaafa dhuftan buuphaa nyaattu hin Kanaaf qalwanii kanaaf- daakoo karaatti buuste har'aa birrii 55 kanan jedheef buuphaa tanaa akkaashii buuphaan kee biyya kanatti birrii Godhama. 12 ishiin kun 12 buuste Kanaafuu hin qalamu ana maaliif sarpiraayisi godhattee na dhungoof na dhungachiifte? jechuun doolaar daakoon buuphaa kana buusu baattee hin qalla rakkoon Laala itti faradaa isin himtanii waan dubbadhu. Qoonqoo keessanii namni hawwisiisee waan tokko deebi'ee yoo sin sobu kanaaf affeelladhu nyaadhu isinumti itti laalaa maan dubbadhu. kanaaf affeelladhu nyaadhu Itti laalaa isinumti isiniin jedhu. Gochaasaa itti laalaa.
kanaaf Upaa kana cabsitaa. kanaafuu Kanaafuu rakkoon hin jiru. sirriitti hin dheeressinu viidiyoo ilaalaa isin jenna warri waan biraa jechuu barbaadde immoo affeetana jayyadhaa karaan hunduu banaadha isin jenna. Jechuun jechuu duwwaa miti. Waan jechuuf jette san yeroo waan tokko qophooftan qofa ajajadha. malee dhaqii gaafadhu Nyootidhaan dhaqee dhaqii akkana godhi gaafadhu akkana nu godhi asiin viidiyoo nu waraabi asiin maaliin bakkee sun jimmaa baree viidiyoo nu waraabi haadha warreettani jimmaa warri dhaqee waraabette warra qara kaameeraa miti silkiidhaan harkaa qabuun rakkoon qabu gaafin keechani jechuun dannee waraabnu qe'ee namaa waraabuun akkasumaan hin barbaachisu. seeranii dhorkaadha Yoo gaafatamu bakka sana hin beektanii kan jettu yoo ta'e dhiisi Jimmaa barri? dhiisi isa asirratti hin dubbate nan beeka waan ta'eef dhiisi hin jedhi stop hin barbaachisu dhiisi akkamitti dhiisi waan biraa dubbadhu. kanaafi waan biraan warra yeetta soofaa nuufee nu geejji amma ambootti meeqaan geessaa amma tulbollootti meeqaan geessaa amma wallisootti meeqaan geessaa amma giici amma mina ajaajii asii namni sibira alfee fuudhu hin jira amma ajaajiitti meeqaan geessaa warri jettani an akkasuma ani dubbadhu gatii abbaa makiinaa sanaa walii galee ka'etan meeshaa amma kanaa amma magaalaa ammasitti birrii meeqaan naa geessitan nama san gaafadhe abbaa makiinaa gaafadhe shammana siin geessa gaafa inni jedhe sinii feesisa malee tilmaamuma dibshaashuma nama gaafatiin akkasumaan asii jechuudha. Zimmetanii man barreessinaa. akkasii wayita aarii otoo hin ta'in amma Aaru miti aaru miti. Zimmetanii barreeffaman yeroo ta'u tokko yeroo tokko naa kenni taraa naa kenni Uf nagar qoy dhugaa. Zimmetanii akkasumaan hin barreessinaa barreeffama. Sattattanii. Koomentiin keessan gaariidha garuu amma fakkeenyaaf asii kee amma sabbataatti meeqaan fe'aa ana nagaa meeqaan fe'aa jettan malee maal akka isin feesee hartan illee hin beeku. Maal akka isin bitettan hin beeku. Meeqaan fe'aa asii kaatee amma sabbataatti meeshaa tokko meeqaan geessitanii abbaa makiinaa dhaqee gadi ba'ee gaafachuu hin danda'u. Sababiin isaa meeshaan tokko bitamuu qaba qaameeshee eegaa meeshaan tokko waan harka jiraate meeshaa kana asii fuudhiiti amma iddoo kanaatti naafee birrii amma kanaan qaba. Ijoollee bulaan keenya amma kana natti erganii jedha malee amma tulbollootti meeqaan fe'aa maal? Otoo mallattoo gaaffii daabboodha moo Baay'ee. akaa jedhamu si arabsa. Yaa jiru bira kan balleessi. Otoo mallattoo gaaffii sinii barreessee sinii kaa'ee nagartan. Lakkoofsa bilbilaa fa'aa warri jettan lakkoofsa bilbilaa yeroo baay'ee asirra hin ga'a. Waan dubbachuu baadheewu karaa keessumaan koomintii alaafaa sinii deebisaan jira barreessee nu battan ta'e hin beeku. Kana namni qalbii hin akkasuma meeqaan fe'aa asii ka'ee amma achitti birrii meeqaan naa geessaa naan jechuun keessan gaarii ta'e waan ta'e adda baasaa dubbadha. Wasaappii obboleetti wasaappii na gaafattu immoo wasaappii na ilaa dallatamee buusus hin barbaanne oo barbaadde himoodhumaan kanan hojjechaa jiru karaa himoona dubbisuu dandeessa sagalee naa qabde. Kanarraan kana fisinitti hin dheeressu nagaan kanarraa kanafe silkii warri gaafattan duwwaa sagalii inuma achirra jira dhiisi. 34 In jira dhiisi. 44 58 87 heloggaa jettanii nu toora miidiyaarra jirra. Heloo mitiin waliin ani turkina si xiqqoo shii kanaaf niitorkiitti rakkisaa jira Sagalee naaf ammoo haa. sirrata innis sagalee ergaa himoodha. kanaaf karaa imus yeroo hedhaatii nu dubbisa Waan fe'achuu barbaadan immoo fakkeenyaaf soofaa yoo ta'e soofaa tokkoo naa bitte yookiin qumsaatiin tokkoo naa bitte biifee tokkoo naa bitte magaalaatti jirturraa yookaan iddoo kanaa ka'ee iddoo akkanaatti meeqaan naa fe'a koomintii guutuu barreeffadha. Kan kanarraa fi nagaan tura. baay'ee sin jaallanna Warra Ndaaqoo Saara Biraayis nama godhee deebi'ee. qabnu isinitti naarru isin nu ergadha nu isin ergamna waan isin ergamnu san ammoo Ifa- waan gochuu barbaadda irratti nu amma dhugaa jirtu waan dhugaa jirtu san isinitti himna Viidiyoo itti neerra. tarii tirfii waan ta'e waan biraatii miti akka isin fayyadamtan yeroo qabnu kanatti aarsaa isinii ta'anii isinii barbaanna yoo isin immoo xiqqoo ishii haalli jiru sin harka maallaqni keechan immoo hin dandeenye ta'e Dhiisuu wayyaa. dhiistanii yeroo humna godhattanitti kan keechan waaqayyo kan keechan inuma isinii xumura akkaataa san godhaa ennaa kun jaalana gorsa yookiin adaraa isiniin jennuudha malee akkasuma mana akkasii iddoo akkasii bakka akkasii soofaa akkasii wattan xiqqoohi nuyi sobduu nu godha laal warra sobduu san nuun jedhana Warri koo amma kaan amma ajajatanii amma bichisiifatanii jiru. Amma kaanii dammee nagarra amma waan tokko bakka dubbannu hin gaafu. jiru kaa namni kun namni kormeen takka takka inuma tokkoffaa immoo namni shakkiin yoo jiraate
Bakka nu Dhiisuu wayyaa koomenti barreessu dhiisuu. bilisa ta'e Moo tokko kana naa godhe jechuu dhiisuu wayyaa eenyummaa namaa maaliif akkasinitti dubbannu faayidaa maaliitiif akkasinitti dubbannu bakka waanuma kana yookiin laayik hoggaasin gootan xiqqoo hi nuyis guddina nuu taadha malee tirfii biraa waan biraa sinirratti argannee miti kun nama baay'ee gaafachuu hin dandeechuu namoota ergamnee fi qabatamaatti waa gooneef akka obbolummaatti ooluudha malee. akka obbolummaatti Ani koolgeetii dadhabbii koo amma kana naa kaffalaa. laaluu dandeechuu Kuma manaa akka yuutubaroota kan biraa ilaalaa amma kana naa kaffalaa namaan hin jedhu maaliif hin bakka yeroo barbaachisu. gabaabduutti samoona kana waan namaa goggodhaa turre viidiyoo waraabnee isinitti agarsiifne isarraa hubachuu dandeechuu Nda'uu koo isanis waraabna kana. kanarraa kan hafe isin jaallanna fayyaa nuu ta'a Bakka viidiyootti hin dheeressiin. isinis ijatti hiikama